Hizbullaan har'a ganama misaayila baalastikiin gara Tel Avivitti furguggisuun isaa beekame. Lolli waraanaa abbaa giddu galeessaa ranuu ammaatii naannawaa sana raasaa yeroo jirutti hiriiwwan barootaaf wal gaarreeffachaa turan Hizbullaa fi Israa'el kallattiin haleellaa qilleensarraa wal duraa duubaan gaggeessaa jiraachuun isaanii ijoo dubbii waltajjii addunyaa ta'uun gabaafamaa jira. Misaayilonni Hizbullaa daangaa Israa'el qaxxaamuruun manii isaanii rukutaa jiraachuun isaanii ammoo addunyaa ajabsiisaa jira. Israa'el hooggantoota olaanoo Hizbullaa ajjeesuun ishee madaala lola waraanichaa jijjiira jechuun rega isheen shallagattee matumaa waan milkaa'in fakkaatu. Hizbullaan haleellaa siin dura milkeessee hin beekne galmaan gahaa jiraachuu isaati. Hizbullaan ganama kana haleellaa misaayilaa baalaastikii Tel Aviv irratti raawwate kana warraaqsa kabajamaa fi diddaa Falasxiinonni Gazaa keessatti taasisaa jiran deeggaruu fakkatee ibsa kennee mirkaneessee jira. Haleellaa Hizbullaa ganama kana hordofuun miidiyaan Israa'el gabaasa baaseen Hizbullaan yeroo jalqabaaf giddu gala magaalaa Tel Aviv irratti xiyyeeffachuun haleellaa milkaa raawwateera jechuun balballoomsanii jiru. Haleellaa Israa'el Liibaanos irratti raawwachaa jirtuun lammiilee Itoophiyaa biyyattii keessa jiraatan yaaddoo isaanii himaa jiru. Biyyoonni hedduu lolli kun kana caalaa akka hin hammaanne yaaddoo yoo ibsan lammiilee isaanii qaata baasan Itoophiyaan lammiilee ishee Liibaanos hin baafne. Gabaasa bal'aa lola waraanaa abbaa giddu galeessaa kana chaanaala YouTube Oromiyaa 24 News irraan qabannee yaadnee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Masriin lola waraanaa gaanfa Afrikaa meessuuf sochii waraanaa ishee gaggeessaa jirtu jabaatee itti fufee jira. Biyya waliigaltee Itoophiyaa faana uummattee jirtu Somaalilaand keessaa lammiilee ishee baasaa kan jirtu Masriin jibba kana gara Somaaliyaatti meeshaalee waraanaa gurguddaa erguun ishee ijoo miidiyaalee addunyaatti jira. Masriin kaayyoo ishee galmaan ga'uuf wal dura dhaabbannaa Itoophiyaa waliin taasisaa jirtu ammeessuun ishee beekamee jira. Meeshaalee waraanaa gurguddaa gara Moqaadishootti kan ergite Masriin karoorri ishee maal akka ta'es saaxilameetii jira. Masriin loltoota ishee gara Somaaliyaatti bobbaasuun loltoota Itoophiyaa buufatan kan qubachiisu yoo ta'u yoonni lameen Soomaaliyaa keessatti fuulaaf fuulatti carraan walitti ba'uu isaanii guddaa ta'uu xiinxaltoonni himaa jiru. Kun ammoo Soomaaliyaa ree siyaasaa fi waraanaa gochuu qofa osoo hin taane Alshabaabiif carraa bal'aa akka banus amanama. Gabaasa kanas bal'ina isaa qindeeffannee jirra. Qophii keenya laayik gochuun jalqaba. Yooyyaa Shamaar Qafuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 News dha. Odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaa abbaa giddu galeessaa dabalatee kan gaanfa Afrikaa bal'inaan kan isin biraan geenyu ta'a. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanaala YouTube keenya dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophii keenya laayik share gochuutiin waliif qooda. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti Oromiyaa 24 News waliin turtii gaarii. Hizbullaan har'a ganama misaayila baalaastikii gara Tel Avivitti furguggisuun isaa beekame. Lolli waraanaa abbaa giddu galeessaa daranuu ammaatii naannawaa sana raasaa yeroo jirutti gareewwan barootaaf wal gaarreeffachaa turan Hizbullaa fi Israa'el kallattiin haleellaa qilleensarraa wal duraa duubaan gaggeessaa jiraachuun isaanii ijoo dubbii waltajjii addunyaa ta'uutiin gabaafamaa jira. Misaayilonni Hizbullaa daangaa Israa'el qaxxaamuruun manii isaanii rukutaa jiraachuun isaanii ammoo addunyaa ajabsiisaatii jira. Israa'el hooggantoota olaanoo Hizbullaa ajjeesuun ishee madaala lola waraanichaa jijjiira jechuun herrega isheen shallagattee matumaa waan milkaa'in fakkaatu. Hizbullaan haleellaa siin dura milkeessee hin beekne galmaan gahaa jiraachuun isaa gabaafamaa jira. Hizbullaan ganama kana haleellaa misaayilaa baalaastikii Tel Aviv irratti raawwate kana warraaqsa kabajamaa fi diddaa Falasxiinonni Gazaa keessatti taasisaa jiran deeggaruu fakkatees ibsa kenneen mirkaneessee jira. Haleellaa Hizbullaa ganama kana hordofuun miidiyaan Israa'el gabaasa baaseen Hizbullaan yeroo jalqabaaf giddu gala magaalaa Tel Aviv irratti xiyyeeffachuun haleellaa milkaa raawwateera jechuun balballoomsanii jiru. Hizbullaan misaayilaan Tel Avivitti dhukaasuu jalqabuu isaatiin gareen kun torban darbe keessaa rakkoon guddaa isa mudatulleen ammallee haleeluudhaaf humna akka qabu Israa'elitti agarsiisuu barbaadeeti jedhame. Ka ilaalcha Israa'elitti misaayilli wiirtuu uummanni guddaan keessa jirutti dhukaafamuun haleellaa garee hidhatee Liibaanos mandheeffate kana haleeluu itti fufuuf sababa ta'afi. Kun osoo kanaan jiru lammiileen kuma hedduun lakkaa'aman kibba Liibaanos keessaa qe'ee isaanii gadhiisanii baqataa jiru. Akka gabaasi ba'aa jiru agarsiisutti namoonni qabeenya isaanii fudhatanii baqatan muraasadha. Liibaanos keessatti namoonni baay'een waraanni Israa'el fi Hizbullaa gidduutti gaggeeffamaa jiru kun daran babal'ata jedhanii sodaachaa jiraachuun himamaa jira. Ibsa Hizbullaan kenneen akka biyyattiitti ganama sa'aatii 12:00 misaayila baalaastikii gara Tel Avivitti furguggisuu isaati. Kunis mormii kabajamaa fi diddaa Falasxiinota Gazaa keessatti taasisan deeggaruufi akkasumas Liibaanosii fi uummata isheetti ufsiisuufidha jedhe.
dubbiimaan garii kanaam waajjira muummee dhaabbata basaasaa Israa'el Mossad kana jecha hooggantoota fi ejjerootaa fi meeshaalee sararaa malee dhoosuudhaaf itti gaafatamummaa fudhatee irratti xiyyeeffachuu himim. Israa'el haleellaa torban darbe raawwatameef komatamtee turteem garuu itti gaafatamummaa hin fudhanneem. Miidiyaan Israa'el Haaretz akka jedhetti Hezbollaan yeroo naannoo jiddu galaa magaalaa Tel Aviv irratti xiyyeeffatu inni har'aa isa jalqabaati jedhee jira. Waraanni Israa'el akka jedhutti naannoo magaalaa Tel Avivitti akeekkachiiftuun haleellaa qilleensaa kan baname yoo ta'u garuu misaayilonni fashaleeffamuudhaan badiinii fi miidhaan qaqqabuun gabaafamee homaa hin jiru. Ministeerri Fayyaa Liibaanos Dr. Firaas Abiyad namoonni haleellaa Israa'el ajjeefaman 550 caaluu isaanii himee jira. Namoota 550 haleellaa wiixataa darbeetiin ajjeefaman irra caalaan isaanii daa'immanii fi dubartoota ta'uun isaanii ifaadha jedhan. Ministeerri Fayyaa kun wanti biyyattii keessatti ta'aa jiru kun lubbuu namoota danuu dabarseera jedhan. Hospitaalonni biyyattii haleellaa bal'aa guyyoota lamaaf Israa'el garee hidhattoota Hizbullaa irratti raawwatteen namoota miidhaman wal'aanuuf muddama keessa jiru. Israa'el mandheewwan Hizbullaa dhibbaan lakkaa'aman haleeluun hidhamtoonni kun meeshaalee waraanaa iddoowwan manneen jireenyaa dhoksan jechuun ibsuun ishee ni yaadatama. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun garee Hizbullaa Liibaanos gara badiitti keessaa jira jedhanii himatan. Hizbullaan rookeetiiwwan 300 ol gara kaaba Israa'elitti dhukaasuun haleellaa Israa'eliif deebii kenneem. Haleellaa kanaan namoonni 6 Israa'elitti madaa'u waraanni biyyattii ibsee jira. Pireezidaantiin Ameerikaa yaa'ii waliigalaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii irratti waraana humna guutuun lolamutti ce'uuf eenyullee fedha hin qabu jedhan. Ammallee falli karaa dippiloomaasii jiraachuu mala jedhan. Barreessaan olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antoonii Guuteriis addunyaan Liibaanos gara Gazaa biraatti geeddaramtuu hin feetu jedhan. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun Liibaanos keessatti duula Hizbullaa irratti banan akka itti fufanis beeksisanii jiru. Dhaamsa lammiilee Liibaanosiif dabarsaniin waraanni keenya isin waliin miti, waraanni keenya Hizbullaa waliin jedhan. Ergaa viidiyoo X gubbaatti maxxansaniin hoogganaan Hizbullaa Hasan Nasrallaa fiixee Allaayyaatti isin oofaa jira, anjuu Nasrallaa jalaa of baasaa faayidaa ofii keessaniif jecha jedhan. Akeekkachiisaa dhaamsa kanaa waliin dabarsaniin ammoo namni kamuu misaayila mana keessaa qabu manduuba yookaan garaajii keessa rookeettii qabu garuu mana hin qabaatu jedhan. Gama kaaniin humni ittisaa Israa'el ibsa baaseen lola Liibaanositti gaggeeffamaa jiruun ajajoota Hizbullaa ajjeefamuu beeksisee jira. Dubbiimaan waraanichaa toora X gubbaan yaada maxxansaniin ajajaan Hizbullaa Ibraahim Muhammad Alqubaasiin har'a ajjeefameera jedhan. Alqubaasiin ajajaa Hizbullaa damee sirna misaayilaa fi rookeettii ture jechuun Israa'el ibsee jira. Ajjeefamuu hoogganaa kanarratti garuu gammaatti Hizbullaan deebii kennee hin qabu. Gama kaaniin lammiileen Itoophiyaa Liibaanos keessa jiraatan waraanni Hizbullaa fi Israa'el ammaachaa dhufuu isaatiin yaaddoo keessa seenuu himan. Abbanni tola olaa lammiilee Itoophiyaa tokko lichi daangaarraa gara giddu galeessaatti dhufaa jira jechuun yaaddoon ammaachuu ibsee jira. Israa'el fi Hizbullaa gidduutti waraanni gaggeeffamu ji'oota kan lakkoofsisee ta'us guyyoota muraasa hasammaatee jira. Israa'el bakkeewwan qubsumaa Hizbullaa keessumaa kibba Liibaanos irratti xiyyeeffachuun haleellaa walirraa hin cinne gaggeessaa jiraachuu himti. Israa'el haleellaa qilleensaa Liibaanos keessatti gaggeessaa jirtuun gammaatti namoota 500 ol Ministeerri Fayyaa Liibaanos beeksisuun isaa ni yaadatama. Hedduun miidhamaniiru, kumoota hedduun kan lakkaa'aman ammoo qe'ee isaan irraa buqqa'uuf dirqamaniiru. Biyyoonni hedduu lolli kun kana caalaa akka hin hammaanne yaaddoo yoo ibsan lammiilee isaanii qaata baasan Itoophiyaan lammiilee ishee Liibaanos hin baafne. Liibaanositti dhaabbata tolooltota Itoophiyaa Inya jedhamutti daayirektara kan taatee fi magaalaa Liibaanos keessa kan jiraattu innuun haleellaa gaggeeffamuun hammaataa dhufuun BBC'tti himtee jirti. Lollichi daangaarraa gara giddu galeessaatti dhufaa jira. Ammumaa kanayyuu magaalaa Beerut naannoo Gubaayir jedhamutti haleellaan gaggeeffame namoonni 6 du'anii namoonni 15 ammoo akka madaan odeeffannoo nu qaqqabeera jechuun ibsataa fulbaana 24 2024 waaree booda yaada kenniteen himtee jirti. Ibsata darbee ammoo bakkeewwan daangattii dhiyoo jiran kanneen akka Saayidaa, Labaatee fi gara giddu galeessaarraa namootni qe'ee isaanii gadhiisanii baqataa turan jetti. Waraanni ifatti banamee jira, namoonni du'aa jiru, haalli jiru baay'ee hammaatii sadarkaa sodaachisaa irra ga'ee jira jetti. Kora dhaabbata biyyoota gamtoomanii Niwuyoorkitti gaggeeffamaa jiru irratti reewwan biyyoota garaagaraa balaa mudatuuf jiru irratti cimsanii dubbatanii jiru. Barreessaan olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antoonii Guuteriis Liibaanos fiixee irra jirti jedhan. Uummatni addunyaa Liibaanos Gazaa kan biraa akka taatu hin eegu jedhan. Waamichi muddamni akka tasgabbaa'u godhamu gamaa fi gamanaa osoo dhaga'amutti jiru. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun haleellaan Hizbullaa irratti xiyyeeffachuu godhamu akka itti fufu kibxata darbeen beeksisanii jiru. Haleellaa Israa'el Liibaanos keessatti raawwachaa jirtuun miidhaan lammiilee Itoophiyaa irra ga'e yoo jiraate hubachuuf qoonsilaa Itoophiyaa Beerut jirurraa deebii argachuuf yaaliin miidiyaaleen taasisan hin milkoofne. Daayirektarri dhaabbata tola oolaa Itoophiyaa kan taate innuun lammiileen
Itoophiyaa bakka Israa'el uummanni akka gadhiisu ajaja keessaa baqatan muraasni jiraatanis deeggarsi homaatu lammiilee Itoophiyaaf godhamaa akka hin jirreemti. Fakkeenyaaf guyyaa kaleessaa Dahayyee bakka jedhamurraa namoonni nu biraa dhufanii ture. Bakka dhaqnu hin qabnu nuun jettee turte mucayyoon tokko kanaaf qoonsilaa akka quunnamtu goonee turre. Garuu yeroo sanaam deebiin kenname gaariin turre. Hiriyoota kee barbaadii isaan bira dhaqii deebii jedhutu kennameef dhimmichi ofiidhuma ishee of akka to'attudha kan itti himame. Gama dhaabbata isaanii garuu baqattootaaf odeeffannoo iddoowwan daannoo qophaa'anii qoodaa jiraachuun ibsitee jirti. Masriin lola waraanaa gaanfa Afrikaa ammeessuuf sochii waraanaa ishiin gaggeessaa jirtu jabaatee itti fufee jira. Biyya waliigaltee Itoophiyaa faana uummattee jirtu Somaalilaand keessaa miilii ishee baasaa kan jirtu Masriin tibba kana gara Somaaliyaatti meeshaalee waraanaa gurguddaa erguun ishee ijoo miidiyaalee addunyaatti jira. Masriin kaayyoo ishee galmaan ga'uuf fuuldura dhaabbannaa Itoophiyaa waliin taasisaa jirtu meessuun ishee beekamee jira. Meeshaalee waraanaa gurguddaa gara Moqadishootti kan ergite Masriin karoorri ishee maal akka ta'es saaxilamee jira. Muddamni Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Masrii gidduu jiru akka nammaataa deemeetti Masriin lammiileen ishee Somaalilaand keessa jiraatan atattamaan akka ba'an dilbata darbe ajajje. Embaasiin Masrii Moqadishoo jiru dilbata ibsa baaseen sababa rakkoo nageenyaa naannicha keessa jiraachuu maluun lammiileen ishee akka Somaalilaand ba'uu qaban himtee jirti. Sababa tajaajila qoonsilaa Somaalilaand keessatti isaanii kennuu hin dandeenyeef lammiileen keenya karaa buufataa xiyyaaraa Hargeysaa Somaalilaand keessaa dafaa ba'a jedha ibsiin baasicha. Soomaaliyaan Masrii waliin jaadoleessaa keessaa waliigaltee waraanaa erga mallatteessiteen Masriin meeshaalee waraanaa hedduu Soomaaliyaaf erguun himamee jira. Masriin ergama nagaa kabachiisaaf loltoota ishee Soomaaliyaa keessatti bobbaasuu akka barbaadus ibsiteetti. Somaalilaand fi Itoophiyaan yaada Masrii kana mormaniiru. Ministeerri dhimma alaa Somaalilaand Isaak Haayid Jararbee Masriin waraana ishee Soomaaliyaatti bobbaasuun gaanfa Afrikaatti walitti bu'iinsi akka hammaatu taasisa jechuun akka morman ibsanii turan. Dooniin waraanaa Masriin marsaa lammaffaaf meeshaa waraanaa jajjabaataan Soomaaliyaaf geessuun ministeerri dhimma alaa Masriin gaafa wiixataa ibsan. Aljeziraa Reuters ibsa kana waabeeffachuun akka gabaasanitti deeggarsi meeshaalee waraanaa Kaayiroo Soomaaliyaaf goote Moqadishoo gaaniiru kun dandeettii humna waraanaa Soomaaliyaa jabeessuuf kan gargaarudha jedhame. Fe'umsi meeshaa waraanaa Moqadishoo ga'e kun fedhii uummanni Soomaaliyaa dandeettii biyyaalessaa nagaa fi tasgabbii fiduuf gargaaruu jabeeffachuuf qabu galmaan kan ga'u ta'uu Masriin ibsite. Itoophiyaan ammoo meeshaan waraanaa humnoota alaatiin Soomaaliyaatti fe'amu rakkoo nageenyaa duraanuu gaariin turre daran ammeessa jette. Somaalilaand waraanni Masriin Soomaaliyaa keessaa bobbaafamuun kan mormituu himteetti. Kora UN tibbana New Yorkitti taa'amaa jiru irratti hirmaachaa kan jiran ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Taayyee Asqasillaaseen meeshaaleen waraanaa gara Moqadishootti fe'aman harka shororkeessitootaa gala jechuun yaaddoo qaban ibsuun isaanii ni yaadatama. Masriin marsaa jalqabaan yeroo meeshaa waraanaa gara Moqadishootti fe'aa turte Itoophiyaan haala hollaa isheetti ta'uu nageenya biyyaalessaa koof yaaddoo waan ta'eef calliseen ilaalu jettee turte. Kora UN irratti hirmaachuuf New York kan jiran ministeeronni dhimma alaa Masriin Soomaaliyaa fi Eertiraa addatti dhimma waloo isaan irratti akka waliin hojjetan mari'achuun wajjira ministeera mootummaa Soomaaliyaatti qondaalaa kan taate Nasraa Bashir Ali fuuleeksii ishee irratti maxxansitee jirti. Masriin waggoota 40 booda yeroo jalqabaaf jaadoleessaa darbe keessaa meeshaa waraanaa Soomaaliyaaf kennite. Soomaaliyaaf meeshaan waraanaa akka hin dhiyaanne biyyattiin qoqqobbii jala turtus Masriin qoqqobbichi ka'uuf Itoophiyaa waliin muddama keessa galuu hubachuun waliigaltee waraanaa Soomaaliyaa waliin mallatteessuun isheen ni yaadatama. Humna nagaa kabachiisaa gamtaa Afrikaa jalatti gara Soomaaliyaatti bobbaasuuf gaaffii dhiyeessitee jirti. Soomaaliyaan ammoo humni waraanaa Itoophiyaa akka biyya isheetii ba'uuf qaama nagaa kabachiisaa gamtaa Afrikaa jalqabee bara 2025 bobbaafamu akka hin taane gaafatte. Itoophiyaan loltoota 3,000 ol qaama nagaa kabachiisaa gamtaa Afrikaa jalatti akkasumas waliigaltee mootummaa Soomaaliyaa waliin kana dura galteen loltoota Al-Shabaab qolatan 4,000 hanga 7,000 Soomaaliyaa keessaa qabdi. Al-Shabaab Soomaaliyaaf qofa osoo hin taane biyya biyyaalessaa Itoophiyaafis yaaddoodha. Masriin loltoota ishee gara Soomaaliyaatti bobbaasuun gara loltoota Itoophiyaa buufatan kan qubachiisu yoo ta'e yoonni lameen Soomaaliyaa keessatti fuulaaf fuulatti carraan walitti ba'uu isaanii guddaa ta'uu xiinxaltoonni himaa jiru. Kun ammoo Soomaaliyaa dirree siyaasaa fi waraanaa gochuu qofa osoo hin taane Al-Shabaabiif carraa bal'aa akka banus amanama. Dooniin waraanaa Masriin qawwee farra xiyyaaraa fi meeshaa waraanaa dabalatiin kuusaa meeshaa waraanaa guddaa lammaffaa Soomaaliyaaf geessuun qondaalonnis himanii jiru. Tarkaanfiin kun biyyoota lamaanii fi Itoophiyaa gidduutti waldhabdee dabalataa uumuu mul'isa. Ministeerri dhimma alaa Masriin ibsa wiixataa kenneen ergiin gargaarsa waraanaa Masriin magaalaa guddoo Soomaaliyaa Moqadishoo geem dandeettii waraanaa Soomaaliyaa deeggaruu fi ijaaruu danda'a jedhan. Ergaan kun hawwii uummanni Soomaalee nageenya tasgabbii fi misoomaaf qabu galmaan ga'uuf dandeettii biyyoolessaa barbaachisu
guddisuuf tattaaffii Soomaaliyaa deeggaruu keessatti giddu galeessaa itti fufiinsaa qabu kan Masriin irra deebi'een mirkaneessaa jechuun ministeerichi ibsa kennee jira. Masriin waggoota kurnan afur ol keessatti garsa waraanaa marsaa jalqabaa Soomaaliyaaf kennitee ji'a gayyaa keessadha. Gayyaa keessa biyyoonni kunneen waliigaltee nageenyaa waloo erga mallatteessanii booda Kaayiroon xiyyaara hedduu fe'ee gara magaalaa guddoo Soomaaliyaa Moqaadishootti akka ergitu taasiseera. Dooniin waraanaa Masrii kun dilbata meeshaa waraanaa buusuu eegaltee jechuun dhaabbatni oduu Reuters dippiloomatii tokko waabeeffachuun gabaasuun isaan yaadatama. Dilbataa fi wiixataa kaleessaa konkolaattonni meeshaa waraanaa kana gara gamoo ministeera ittisaa fi buufata waraanaa dhiyoo jirutti yeroo geessuun humnoonni nageenyaa daandii qarqara galaanaa fi naannoo isaa cufaniiru jechuun hojjettoonni buufata doonii lamaa fi qondaaltonni waraanaa lama Rooyitersiifamanii jiru. Wajjira ministeera muummee Soomaaliyaa Hamza Abdii Barree keessatti qondaalli kan taate Nasraa Bashir Ali suuraa ministeera raayyaa ittisaa biyyaa Abdulqaadir Mohammad Nuur yeroo dooniin kun buufamuu ilaalaa kaawunteeksii ishee irratti maxxansiteetti Itoophiyaan Soomaaliyaarraa walabummaa isheef beekamtii kennuu akka dandeessu Atiyaa Majjii keessaa naannoo Somaalilaand daddaan baatee waliin lafa buufata doonii kireessuuf walii galuun Moqaadishoo arsii jira. Soomaaliyaan waliigaltee Somaalilaand haleellaa abbaa biyyummaa ishee irratti raawwatame jechuun waamuudhaan Finfinneen waliigaltee kana yoo haqxe malee loltoonni Itoophiyaa hundi dhuma waggaatti akka ba'an yaada dhiyeessitee jirti. Gama biraatiin ammoo Itoophiyaan hidha bishaanii bal'aa mataa laga Abbayyaa irratti ijaaruu isheetiin waggootaaf Itoophiyaa waliin wal dhabdee kan turte Masriin waliigaltee Somaalilaand balaaleffattee jirti. Ji'a Majjii bara kana pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Siisiin Kaayiroon Soomaaliyaa waliin akka dhaabbattu dubbataniiru. Al-Siisiin ibsaa gaazexeessotaaf yeroo Soomaaliyaa daawwatan pireezidaantii Hassan Sheekh Mohammad waliin taasisaniin Masriin Soomaaliyaa sodaachisee akka irra ga'u yookiin nageenya ishee irratti dhiibbaa akka geessifamu hin eeyyamtu jedhan. Kaayiroonis ergama nagaa eegsisuu haaraa Soomaaliyaa keessatti hojjetamuuf loltoota gumaachuuf yaada dhiyeessiteetti. Gamtaan Afrikaa dhimmicha irratti ifatti yaada kennuu baatus ji'a adoolessaa keessaa ibsee jira. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaa gaanfa Afrikaa qabannee dhiyaannee asumarratti goolawama. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faara taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa qophii keenya like share gochuu waliif qoodaa. Hanga xumuraatti waan nuuf faana turtaniif galatooma.